qofatti dhiifne eebba qofatti dhaabban nama Jawaar. Bakka kitaabni eebba fumutti siyaasallee gaafiif deebiillee marii hawaasallee marii qeerroof qarrillee akka mari'atamu godhe akka dubbatu godhe. Kitaaba bichatti eebba kitaaba bicharratti harka dhayanii addan deemne eebbisanii marii hawaasaa kallattii qabsoo haarawaa adeemsa of duraati irrattillee marii godhe. San irratti immoo namoonni jajjaboon akka kabajamoo jeneraal artist Suleyman faa gaafii gaafatan. Akkasuma qeerroo lafaa dhufaa tokkollee waan Oromootti qeerrootti qarreetti onnee horu akka itti waa gaafatan sodaa dhabamsiisee fakkeeffattoota suuf labaashii uf tuttuultota waa takka ona sammuu impitii baatanii deeman kana dhabamsiisee akka itti waa gaafatan xiqqeennaa miti arrabaa miti. Mucaan akka naagaletti gaafiin sun gaafii misirriiti. Joohar akka maletti as geenne hidhamnee rakkannee qabsoo guddaadhaan as geenne atiin har'a nutti dhufe kun qeerroo jirtu tokkummaan keessan jira walitti dhufeenyi keessan jira jechaadhaaf qeerroo jirtu jette moo buukii bittuu jettee jedheen. Exactly yaada gaariidha. Yaada gaarii yaada mucaan dhiyeesse. Yaada mucaan dhiyeesse kana laate deebii Jawaarillee anumatti dubbata. Jawaar awwala isinitti himuu nama siyaasati. Namni siyaasaa ni qeeqama, ni arrabsama, hin darbatama, caama itti darbatama, shugguxi itti darbatama. Muuxannoo miidiyaa kanarraa yoo argitan Tiraampiin gaafa inni na filadhaa siyaasa geggeessu itti dhukaasanii gurra itti dhabe. Kamaa jiruu miti. Aalimaa miti. Kitaaba Qur'aana qofan himu. Wanni namni siyaasaa himu gaafa garii si gammachiisa. Gaafa garii si aarsa. Gochi isaa gaaf garii si ta'a gaaf garii siin ta'u. Namni haasofni isaa si ta'u namuma Qur'aana hadiisa qofa sitti hime. Nama hadiisa Qur'aana sitti hime wanni mormituun hin jirtu jechuudha. Fedhii ofii sitti himu, siyaasa ofii sitti himu, wanni inni sitti himu Qur'aana hadiisa isa dura dhaabbattu. Arra Jawaar nama akkasiitiin muftii akkasiitiin kan inni himaa jiru siyaasa mataan isaatu nama arrabsaa waan beeytan dandeettii bulchuun qabdan dandeettii akkana innuu siyaasa haasaa jira. Mucaan kunillee ol ka'ee adeemsi adhamma ittiin nutti hin dhufte kuni kitaaba bituudha moo qeerroo jirtu tokkummaan keessan jira jajjabaattu qabsoo uf duraa kanaaf akkam ta'a jechuu qeerroo jirtu nuun jette moo buukii bituu nuun jette yaada sirriidha. Jawaaris kan akkana jedhee deebisuu qaba. Eeyyan qeerroo tokkummaa keessanii jiraachuu kaayoo of duraatiif tarsiimoo of duraatiif isin laalu kitaaba kiyyas eebbifatuu gurguratuu akka isin kitaaba bittan bituu miti dubbiftanii mul'ataa fi waan anachitti xaaree barreesse kana haa hubattanii fi kanuma deebiin Jawaarillee exactly ka dhugaa ta'u kanu Jawaarillee osoo deebise kana lamaan ijjannoon kiyya jedha. Qeerroo jirtu buukii bituu bichaamii dubbiftanii kaayoo kiyya hubattu tarsiiboo of duraatti of qopheessitu kaayoo of duraatti of qopheessitu jechuudha. Kanuma yoo Jawaar deebii kana ala deebise anatu sobe kanuma wanni Jawaar deebisuu qabule jechuudha. Ani ka ajaa'iba natti ta'e akkamitti Jawaar gaafii kana gaafata. Feemasiin tokko asirraa dayyuusni adaba dhabe maalii dhabe bar Jawaariin kun nama siyaasaa ta'uu beeki. Jawaar nabiyyii miti sheekaa miti aalimaa miti waan rabbii himaan jiru waan siyaasaa dubbataa jira. Namni siyaasa dubbatu hin qeeqama ni arrabsama dhaka itti darbatama shugguxitu itti tokka kanan beeytu dhamaa anama bar feemasi Oromoo tokko faa uf tultuultu gaararraa munaafiqa tokko jira. Woo gadi ba'ee gaafa garii hadiisa himan gaaf garii sheeka waliin dhaabbatan gaaf garii artistiisa waliin gaafa itti jedhan gaafa garii hayyuun isa ga'uun jiru gaafa garii abaaramaan isa ga'uun jiru munaafiqtoota jechuudha. Nama munaafiqtoota warra maana munaafiqaa maali fuula lama qabaachuu jechuudha. Amma feemasii tokko yoo laalte gaafa garii Quraana wal dorgomsiisan gaafa garii sirba waliin artistoota waliin bakkuma itti oo'ite dhaabbata jechuudha.
Darreen feemasiin tokko tokko bakkuma itti arge bakkuma itti tole. Bakkuma waa argate waa qocattoota jechuudha nama bakka haqa bira dhaabbatu hin beekne dandeettii haqa bira dhaabbatu hin qaban akka an beeketti beeki akka an dubbadhetti dubbadhu namni mucaan dhiira gaafii dhugaa gaafate waan itti fakka walgahii tokkotu ture haflaa wayiitti ture makkatti bakka eeggaddu mataan bakka namni tokko ol ka'ee nama sagantaa sanirratti maadho isin amiin jundiitiif gaafii dhiyeesse baqata gurbaan jedhamu tokko. Gaafii dhiyeesse jennaan gaafii san hawaasni harka jibbe. Abbaan gaafii gaafatame hin keessummeesse hin dhageeffate. Ka Umarillee Umar Suleymanillee kaayoon artistoota kaan ol baasuu miti kaan gabbuusuu miti nuti ummata keenya kakaasu surrii fi surrii dhachiifne jedhe. Mee gaafii manjara kana lamaanii maal rakkoo qabaa? Mee maal eebii qabaa? Isin namana isin ani akira booda zabana bira nama Oromoon jaalattu tokko akka hin gabbaramne darasaa tokko fa'aamen sodaadha. Way isin gabbaranii yoo nuti asirraa dabrine dhaloonni dhufu way isin gabbaraa akka amma beentonni ayyuu cufaafaa galma ijaaratanii sirban kan dhaloonni dhufu way suuraa keessan ubbira kaayee itti sirba akka nama taatan akka dhuydan. Ufin godina waliyyi ufin godina gaafii nam tokko sida jarri kun nabi Muhammadin taranii yaa Rasuulallah yaa ergamaa rabbi jedhanii harka ol baasanii iyyanii gaafatan sagalee ofiitu ol fuudhanii maal isin sanii ol bar namatti sheekatti gara dubbatanii dhaban aktiivitiitti qabsaatti garii dubbatamii dhaban ana meeqa kami huumaarran sheebal waliin maa dubbatta sheebaluun dura maa dhaabbatee faaxina sirra sirbiti bar aqlii dhabu maayyimii ta'uu doofaa ta'uu mataan cufaa ta'uu kanumarraa mul'ata abbaan mirga isaati biyya dimokiraasii keessa teettanii baqaroonni hooleeyyiin warri bangaramu bungara jettan kana quuftanii akka malee haasoftan ta'a diigumsa biyyaatitti faca'iinsa biyyaatitti qabsoo faallaa dhiibinaa qabsooftanii nama bilisoomsitan hin qabdan. Arra fakkeenya boo dubbanne humni joowar biyya alaatitti qabu kun odoo biyyatti ta'e faayidaa qaba. Faayidaa qaba bu'aa qaba. Namni inni akkanatti waliin achitti didichu kunniin hundi namni tokko korojoo nama filu. Kaardii tokko gadi bu'ee joowariin filu tokko hin jiru. Kanallee beeytanii barisin. Paaworiin biyya alaatitti kaka'umsi jiru kun osoo biyyatti jiraate. Hawaasni biyya odoo akkana ka'ee waliin dhaabbate wallahi araa kiiloo galuun isaanii mala. La'allahu ni shakkam. Laakiin kun ummata filatuun yoo horii waliin namaa qabuu ta'e malee yoo baluu jechuu ta'e malee yoo haayizoo jechuu ta'e malee girrisaan baqaroonni biyya Ameerikaa baay'izawee kunniin faayidaan isaa jeequmsaa fi nama kakaasuu horii namatti kennuu horii walitti namaa qabu absir jechuu maali kana kaka'umsa kanaaf yoo ta'e malee korojoota akka keessa gadi buusuu hin danda'u gaafa filannoo kanama filatu kabiraati. Kunallee abdatanii girri kanallee abdatanii halaakatti uf kennuun gaarii miti. Girri kanas abdattee halaakatti deemuun gaarii miti biroo. Qilinxootti nama deebisa adeemsa akkana. Adeemsi hooyyee miidiyaa dhagaata na waraabadhu please. Na waraabi anuu himattafadha samsu. Girri miidiyaa hooyyeen baqaroota biyya faranjii hooleeyyii biyya arabaa biyyoota garagaraatti harka namaadhaan kuni qilinxoo qaallittitti nama deebisa. Qaallittitti nama deebisa. Kana jala sarara isinitti maal. Wani nama filatu Facebook irratti filataman. Baay'izawee baqaroota baay'izawee nama filatu hin dandeettu. Kaardii tokko nama darbuu hin dandeettu. Kaardii tokko namni namaan dabarsine girri uumee jeequmsa uumee qilinxootti wayi nama deebisa. Qabsoo hadhooytuu ganamaatitti wayi nu deebisa jedha yaada. Baloo itti muddi karaa cufi jedhee namni gabbayee wayi tokkicha qabu abdanii. Nooroo akkanatti qaalofte tan baay'izaween kun odoo akka kiyya taate. Baqaroonni biyya ambaa daayispooraa jiru kun hundi waan godhu sira. Tokkummaa biyyaatii fi misooma biyyaatti irratti osoo hojjate.
waan qabu haadha abbaa osoo achi erge waa'ee siyaasaa osoo itti dhiise biyyi teenya akkanatti raafamtu. Ufii makiinaa gaarii keessa taa'a, ufii mukayyafa keessa taa'a, cufi ka'i haati tiyya duute abbaan kiyya du'e jedha. Kuni jijjiiraman fidu qilinxootti nama deebisa. Hoyya hoyyen iyyinsi miidiyaa harka namaa dha'u miidiyaa balou jechuun miidiyaa kuni gaarii miti. Sinii galee kuni sirrii miti. Rakkootti nama oofa malee gara furmaataan fidu. Namni biyya faranjii biyya baay'izawee keessa teettanii warri baay'izawee warri diyaasfooraa kunni bu'aan inni baasu diinagdee walitti qabdanii humna namaa wayii kakaasuu qofa danda'a. Laalama bu'aayaan kun fa'aa horii walitti qabanii girigirrii faxaruu danda'an. Sanii achi homa tokko hin danda'an. Homa tokko fiduu hin danda'an. Biyyatti filannoo keessatti hin hirmaattan, filuu hin dandeettan, filamuu hin dandeettan. Ana yoo taate ani miseensa paartii badhaadhinaa ta'ee dhuunfaa kiyyaan dorgomee paarlamaa seenee sagalee uummata kiyyaa ta'uudhaan amma kaayyoon kiyya. Jaalattanis jibbitanis girri